Gadaa Kutaa 4ffaa Boqonnaa 9ffaa irra jira. Boqonnaan 9ffaan immoo Addooyyee kan jedhudha. Boqonnaa tokko kaasnee haga 8 waliin ilaallee turre. Har'a immoo Addooyyee jechuun maal jechuudha? Boqonnaa 9ffaa irratti kan ilaallu ta'a jechuudha. Addooyyeen egaa naannolee biraa biratti kan beekamanii hiriyyummaa yookiin immoo haala dubartittiin hiriyyaa baafattu Addooyyee akka jedhamudha. Innis immoo Oromoo biratti kabaja guddaa yookiin immoo sirna kabajaa yookiin waliin wal jaalalaa keessatti gahee hiriyyoonni waliin qaban Addooyyee jedhama. Addooyyee kan baafattu shamarradha. Addooyyeen jarmiyaa hiriyyummaa shamarran umurii naannoo jireenyaa walitti dhiyaatan lamaaf isaa ol ta'uu gidduutti ijaaramu maal jedhama? Addooyyee jedhama. Jarmiyaan kunis immoo adeemsa hundeeffamaa fi kaayyoo mataa isaatii qabaatee kan inni hundeeffamudha jechuudha. Sirna gadaa Oromoo keessatti. Kanaaf Addooyyee gaafa dhugaa kunoo fakkeenya shamarran walitti yaa'uutiin yookiin lamaaf isaa ol ta'uudhaan kan isaan hiriyyummaa uummatan Addooyyee jedhama jenneerra. Kan dhiiraa keessatti sirni waliin hiriyyummaa baafachuu kuuchuu akka jedhamu yeroo darbe ilaallee kan dhiiraa jechuudha. Kan shamarranii immoo Addooyyee jedhama. Addooyyee jechuun hiriyyoota umuriidhaan yookiin immoo haala naannootiin walitti dhiyaachuutiin kan isaan baafatan yeroo sirna heerumaa yeroo sirna adda gaggeessan kan isaan waliin sochii taasisan kan wal deeggaran hiriyyummaan kun Addooyyee jedhama jennee. Hundeeffama Addooyyee keessatti immoo adeemsi jalqabaa maree shamarran Addooyyee waliif ta'uu barbaadanii fi maree kanaan immoo sababa Addooyyee waliif ta'uu barbaadaniif irratti maal godhu waliin mari'atu jechuudha. Innis immoo mareen kunis yeroo bishaan waraabuu fi qoraan cabsuuf laga bu'an kan raawwatamudha jechuudha. Sababni isaa immoo Addooyyeen haala kamiin akka isaan walitti dhiyeenya qabanidha jechuudha. Yookiin naannoodhaan yeroo laga bu'an yookiin bishaan waraabachuu yeroo laga bu'an yeroo akka ammaa kana bishaan balbalatti hin jiraatiin jechuudha. Yookiin abbaa manaa waraabbatiin laga bu'anii fi waraabbatu waan ta'eef jechuudha. Akkasuma qoraan illee yeroo cabsuudha kan yeroo sana kan isaan mari'atanidha jechuudha adeemsa. Marii kana keessattis erga Addooyyee waliif ta'anii akkamitti akka waliin jiraachuu qabanillee kan isaanii irratti waliif galanidha jechuudha. Hiriyyummaa akkamii akka isaan ta'anii jechuudha. Inni taasise immoo kakuu Addooyyummaa raawwatu jechuudha. Kakuu yookiin immoo yeroo rakkinaas yeroo gammachuus si biraan dhaabadha si biraan jira kan jedhanii waliif galan kakuu raawwatu jechuudha adeemsaa keessatti. Kanaatiin Addooyyeen yeroo raawwatamu haalli kakuu Addooyyummaa itti raawwatamu bakka adda addaatti maalidha? Adda addummaa qabaata. Fakkeenyaaf bakka tokko tokkotti shamarran Addooyyee walii ta'uu barbaadan quba moggee wal qabatanii akkana jechuun waliif fakkatu quba moggee yookiin ishee xiqqoo ishee quboota keenya shanan keessaa ishee qalloo xiqqoo taate sana qabachuuti maal jedhu quba moggee sana dubree Addooyyee dubree biin immoo maal jetti ookoo dubree endeessee yoon lammataa maqaa keetiin si waame maqaa koo duuti haadha uffatuutti maqaa eenyu waamticha Addooyyeetti waamtiin jechuudha. Durri ishee lammaffaa immoo koollee duuti haadhooftu kan koollee duuti haadhooftu jechuun waliif kakatu jechuudha. Kakuu kana manii sirna Addooyyummaa sana baafatu jechuudha. Bakka biraatti ammoo jalqabaa qarqara lagaa deemuun maal godhatu allaadduu yookiin allaadduu kan jedhamu buqqifachuun harkatti qabatu jechuudha. Yookiin immoo qeexamaa isa jedhudha. Waan biraatiin qeexamaa yookiin allaadduu buqqifachuun harkatti qabatu. Itti aansuun allaadduu kana maal godhu harkatti qabatanii waliin fiduun walitti maal godhu kakatu jechuudha. Lamaan isaanii gamaaf gamana allaadduu sana qabatanii wanti isaan jedhanii waliif kakatanis immoo akka armaan gadittidha. Maal jedhama? Walii kakannaa kakuu Addooyyee kan hin banne kan hin cabne akka allaadduu kana waaqni waliin waa bareechuu jaalalli keenya jiidhuu waa lalisuu aannanii baraan nu haa godhu nuti amma booda Addooyyeedha. Addooyyee jennee wal waamna maqaa dhalootaan waliif waamnu nuti waliif saakuma hiriyyaadha. Nuti waliif sakkuma foon keenya tokko dhiigni keenya tokko nu waliif Addooyyeedha. Walitti hidhamnee jirra walitti makamnee jirra. Addooyyeen wal waamna yeroo rakkinaas yeroo bal'inaas wal bira dhaabbannaa wal harkifnaa. Hirkoo walii taana wal biraan waa bulchuu wal biratti waa tiksuu jechuutiin kakatu jechuudha. Kakuun Addooyyee waliif kakatu kunis jaalallii fi aantummaan isaa waliif qabu maalidha? Dhaabbataaf cimaa ta'uu mul'isa jechuudha. Dhaabbataaf aantummaa jechuun akka ofiitti of ilaalanii waliin wal jaallatu kabaja waliif qabaatu. Kanaan immoo sirni kun ni cimaa jechuudha. Shamarreen erga kakuu Addooyyummaa raawwatanii booddee immoo maqaa isaaniitiin maal godhanii waliif waaman jechuudha. Eenyuun wal waamu Addooyyee godhanii wal waamu jechuudha. Maqaa biroo kanneen akka Adaaroo, Kummudee,
hanguuggee, hiriyyee, saakumee fi bilillee jedhu waliin moggaasanis wal waamuu danda'u jechuudha. Maqaawwan isaan kabajaa waliif qaban addooyyummaa isaaniitiin wal mul'isanii warreen kana ta'aniitiin illee waliin moggaasu jechuudha. Jaalala isaaniitiin bilillee, saakumee, addaarroo, kummudee, haguugdee, hiriyyee jedhaniitu wal waamu jechuudha. Maqaan kun maqaa kabajaa, maqaa isaan erga kakuu waliif galanii booddeetti olaanedha jechuudha. Maqaa waliin moggaasuun kunis immoo jaalalaa fi mararsiifannaa waliif qaban kan ittiin mul'ifatanidha jechuudha. Addooyyii yeroo boqonnaa isaanii waliin dabarsuu dhimma qaban irraa hundarratti waliin mari'atu, icciitii fi mudannoo qaban walitti himatu, rakkoo dogongora irraa wal eegu, hojii wal barsiisuu, wal gargaaru. Haala kanaan maalidha? Jaalalaaf tokkummaan isaanii kun jireenya isaanii guutuu waliin akka jiraachuudhaaf isaan gargaaruuf walii galaniitu waliif kakatanii maqaa kana waliif baasu jechuudha. Yoo ibsan miidiyaa YouTube channel like, share, subscribe gochuu hin dagatina. Kan itti aanu immoo Faaruu Addooyyee jechuudha. Faaruun Addooyyee boqonnaa 10ffaa keessatti siga haala isaaniittiin faaruu waliif faarfatanidha jechuudha. Addooyyeen kun walitti yeroo dhufanii fi erga kakuu waliif galanii wal baranii booddee faaruu isaan waliif faarfatanidha jechuudha. Gadaa keessatti addooyyeen jaalala, mararfannaa fi gorsa waliif qaban faaruudhaan ibsatu. Faaruu kunneen keessaa tokko mararoo yookiin mararteessa jennudha jechuudha. Mararoon faaruu addooyyeen yeroo qaama wal irraa fagaachuuf dirqaman seenaa walii dhaamuufidha, wal gorsuuf faarsanidha jechuudha. Yeroo bakka adda deemuuf jedhan kan isaaniitiin marartoodhaan yookiin mararfannaadhaan wal gaggeessuuf jedhanii waliif faarfatanidha jechuudha. Maaliif yaadannoo wal biraa fagaachuuf jedhu waan ta'eef yeroo jechuudha waan kanatti ta'aniitu mararoo isaanii yeroo isaanii gaggeeffatan yeroo heerumuudhaaf jedhanii yeroo biyya adda addaa walirraa fagaatanii deemuuf jedhan jechuudha. Maal jedhu isaanis handoodee xobbee mukaa addooyyee sokkeen dhufaa hin rafiin dhaggeeffadhu yoo rafteef qalbeeffadhu. Nu durbeen keenya addoodee xobbee mukaa durbeen addooyyee sokkeen dhufaa yommuu wal geenyu hin rafiin dhaggeeffadhu. Wal geenyee teenyu yoo rafteef qalbeeffadhu. Nu gobii lolaa lafti ofiin tola yoo gargar baanu nu gogoriidhaa. Nu gogorrii sooraa lafti ofiin onaa erteetu maal gootii jechuudha. Ittiin faarsite jechuudha. Kana faarsuutiin yeroo isheen sirna sana gaggeessudha jechuudha. Itaansitee maal jetti? Erga gartee lafti ofiin onaa jechuun maal agarsiisa? Wallaggee gabaa sharii yaa hinnee dhagaa jidduu wal dhabnee nagaan taa'ii hin cittee garaa hidhuu. Yaa baala geeshee rimaa goosuun daddaraaree an maalan beekee himaa kooyyuu nan wallaalee hin rafiin dhaggeeffadhu yoo rafteef qalbeeffadhu. Addooyyee koo yaa hiriyyee wanti ansiif dhaamu manni kee hin aariinii yoo manni kee aaree maal nyaata siin jedhu. Maramtee sin taa'inii yoo maramtee teessee maal yaadda siin jedhu. Hiriyyee yaa addooyyee koo maal nyaattaadhaa mannaa maal yaaddellee wayyaa yoo rafteef qalbeeffadhu. Handoodee xobbee mukaa addooyyee sokkeen dhufaa hin rafiin dhaggeeffadhu yoo rafteef qalbeeffadhu waliin jedhaniitu walitti dhaamu jechuudha. Kan isaanii yoo sirraa fagaadhellee nan dagatiin sin dagadhu. Walirraa fagaannellee jiruuf jireenyaan haala fageenyaan illee waliin irraanfannu isa jedhu maal gochuudhaafidha. Ittiin yaadachuudhaaf yookiin immoo ittiin wal yaadachiisuudhaaf kan isaanii gaggeessan yookiin immoo kan isaanii ittiin sirna kana gaggeeffatanidha jechuudha. Inni itti fufee jiru boqonnaa 11ffaa torbii kan jedhudha. Torbii jechuun egaa boqonnaa darbe keessatti torbii yookiin aduloota torba kan jedhu waliin ilaallee ture. Torbii jechuun isaanidha. Torbii jechuun egaa boqonnaa 11ffaa keessatti torbiin maali yookiin immoo hiika torbii kanaa kan ilaalludha jechuudha. Kanaaf gadaa keessatti torbiin yaa ijoollee reefu gulantaa kuusaa seenanii. Gulantaa kuusaa jechuun waggaa 25 fi hanga 34 jennee boqonnaa darbe keessatti ilaallee jirra. Hanga 32tti kan jiru keessatti kuusadha jechuudha. Kuusni torbii filataniiru. Nama torba filataniitu kan isaan sirna sana gaggeessan keessatti ganama waggaa 8 bushuu yaa'in kun ga'umsaa fi dandeettii qabaniin gogeessa filatamu. Yaa gadaa torbii jedhamaniitu beekamu jechuudha. Yookiin immoo aduloota warra jedhamanidha jechuudha. Kun adda illee jira. Isaanis egaa yaa gadaa torbii keessatti dura abbaa murtiiti kan filamu jechuudha. Kanneen itti aanan immoo duraa duubaan jaalkeeyyaa makkala
faga yookiin makkala faga yookiin abbaa bokkuu hayyuu jaalladhaa waamuraa fi torbii jedhamanii warreen beekaman kun maalidha? Torbii warreen aangoo waggaa 1732 keessatti waggaa gara 40 yeroo darbuuf jedhan kan aangoo fudhatan. Isaan kun jalqaba irratti abbaa murtiitu filatame. Abbaan murtii ergatti filatame booddee warreen kaan immoo duraa duuba isaaniitiin jaalkiyyaadhaa kaaseetu haga makkala yookiin abbaa bokkuu waamuraa fi torbii jedhamaniitu warreen kun ni beekamu jechuudha. Tokko tokkoon isaanii iyyuu faga yookiin abbaa bokkuu hayyuu jaalladhaa waamuraa fi torbii jedhamanii warreen beekamu. Torbiin kan ijoolleen jalqaba gulantaa kuusaatti of keessaa filatanidha jechuudha. Yeroo umurii kana keessa gahan waggaa itti aansee jiru waggaa 8 nama aangoo qabachuuf deemuudhaaf filame jechuudha. Miseensonni aangoota torbii lakkoofsaan meeqadha? Torba ta'anii fi gadaa keessattis torbii filamuuf haalduree raawwatamu hunda warreen jiranii torbanii jechuudha. Isaan keessaa gurguddoon sirna wal argii fi nyaachisaati. Sirna wal argii jechuun sirnatti wal arganii wal eebbisan kadhannaa kadhatanii fi sirna tumatan sirna achi keessatti fooyyeffatan wal argii fi sirna nyaachisaa jedhameetu beekamaa jechuudha. Sirna wal argii fi sirna nyaachisaa kana keessattis aangawoonni kun hundi isaanii maalidha? Yeroo wal argii kana sirna luba kuusaa seenan hundi isaanii maal godhu? Yeroo isaaniitti akka wal baratan taasisanidha jechuudha. Sirni wal baruu kunis immoo aangawoota yeroo gadaan isaanii gahutti baalli fudhachuun gadaa hoogganan filachuuf barbaachisaa kan ta'edha. Kanaaf sirni nyaachisni sirna abbootiin ijoollee gadaa kanaa korma qaluu nyaachisanii fi gubbisanidha. Gubbisni immoo maqaa gogeessa gadaa ijoollee gulantaa sanaaf kennamuuti. Kanaaf sirna kana keessatti torbiin maal godhaa? Wal argee sirna miseensota luba kuusaa seenan hundi akka wal arganii nyaachisa kana raawwatanii kan inni taasisu yookiin immoo kan inni affeerudha jechuudha. Kanaaf sirna kana keessatti maatiin isaanii qalma qalaniitu nyaachisaaf gubbisanidha jechuudha. Gubbisni immoo maqaa gogeessa gadaa ijoollee gulantaa sanaaf kennamu jechuudha. Ijoolleen sirna wal argii irratti wal baranii sirna nyaachisaa irratti qophaa'ee waliin nyaachuun immoo caalmaatti maal wal baru jechuudha. Yeroo isaaniitti wal baran kun haala kanaatiin taa'anii galgala lachuu yeroo isaan sirna kana gaggeessanii wal baranidha jechuudha. Kanaaf filannoo torbiin sirna wal argii fi wal nyaachisaa keessatti gahee guddaa taphatu jechuudha. Ulaagaan filannoo torbii inni tokkoffaan sirna kana keessatti filantaa torbii ta'anii filamuuf ulaagaalee guutuun irraa eegamutu jira. Innis immoo inni tokko qaama namni torbii ta'ee filamuuti. Kunis immoo torbii qaama guutuu qabaachuu qaba. Nama guutuu ta'uudha. Sababni isaa immoo akka seera gadaatti torbiin ardaalee jiraarra naanna'uun wayita uummata tajaajilu akka hin rakkanneef jechuudha. Qaama namni qaama xiqqoo miidhamaa ta'e bakka hunda deemuudhaaf isaaf mijatu waan ta'eef jechuudha. Kanaaf qaama guutuu ta'uu qaba jalqaba irratti. Ulaagaan filannoo torbii kan biraan immoo beekumsa aadaa fi seera gadaa qabaachuu qaba yookiin beekuu qabaachuu qaba malees namni torbii ta'ee filatamu yakka lubbuu namaa fi bineensota baasuurraa bilisa kan ta'e ta'uu qabaata. Akkasumas ulaagaan filannoo torbii biroon dandeettii dubbatanii nama amansiisuu qabaachuudha jechuudha. Kan nama hin giingofne nama hin sodaanne ta'uu qabaachuu. Kunis immoo namni torbii ta'ee filatamu kan hin cabaqnee fi kan hin cabaqne yookiin hin giingofne ta'uu qabaata jechuudha. Kanaaf sirna kana keessatti haala kanaatiin yeroo isaanii filamanidha jechuudha. Kanaaf namni kun ulaagaa sirna guutuu inni qabu leenjii haala leenjii torbiiti. Erga adeemsi filannoo torbii raawwatameen booda leenjii torbiitu kennama. Torbiin filataman gogeessa isaanii hunda waliin maal ta'u leenjii fudhatu jechuudha. Torbiin miseensonni gogeessaa kuusa maatii isaanii irraa fagaachuun ji'a tokkoof leenjii bakki isaan leenjiitti fudhatan kun immoo maal jedhama? Hooqa jedhama jechuudha. Yookiin agallaa bakka jedhamutti kan isaan leenji'an jechuudha. Hooqa jechuun bakka leenjii yookiin mana leenjii jechuudha. Hooqa yookiin immoo agallaa jedhameetu beekama jechuudha. Afaan naannoo Booranaa Gujii keessatti jechuudha. Bakka itti leenjiin kennamu jechuudha. Miseensonni gogeessaa kun immoo torbii dallaa foqaatiin alaa warra ta'anii leenji'an immoo warreen miseensa torbii ala ta'anii jechuudha. Isaan immoo dallaan ala yookiin foqaan ala ta'aniitu leenjii isaanii fudhatu jechuudha. Leenjii abbootii isaanii gulantaa yuubaa irra jiranidha kan kennuuf jechuudha. Leenjiin torbiif kennamu immoo seera bulchiinsa gadaa, seera duulaa, seera fuudhaa fi heerumaa, seera dhaalaa fi miiloo yookiin immoo hiriyaa baafachuu, miiltoo baafachuu, seera qaalluu, ayyaanota ji'aa fi kanneen fakkaatan maal ta'u baratu jechuudha. Warreen kun ala bunu warreen torbii kunuun as keessa ta'anidha. Warreen kan immoo foqaan ala ta'aniitu kan isaan baratanidha jechuudha.
Kanaan sirni kun gaggeeffamaa jira. Gahee torbii leenjiin booda gadaa keessatti qabaatu keessaa inni tokko faanii leenjii fudhatanii booda gaheerraa eegamu qabu. Isaan keessaa inni jalqaba maal gareen ijaaramanii hawaasatti makamuu waan baratan wajjin shaakaluu. Adeemsa shaakalaa kana keessatti immoo leenjistoota isaanii waliin socho'uun deeggarsa barbaachisu kennamu. Ni kennuuf gaheen torbii kan biraan abbootii gadaa baallii harkaa qaban waliin maal ta'u hirmaannaa bulchiinsaa taasisuudha jechuudha. Hirmaannaa torbii taasisu kunis immoo abbootii gadaa waliin ardaalee jilaa adda addaa irratti godaanuun muuxannoo bulchiinsaa gadaa gabbifachuu cimsachuu gahee torbiin biraan kutaa hawaasaa keessa jiran keessatti tajaajila bulchiinsa gadaa eegaluu haala torbiin qophii bulchiinsa gadaa taasisuu hirmaannaa gadaa keessatti qabanillee beekuu barsiisuu baraachaa jechuudha. Kanaan sirni suni yeroo raawwatamaa deemu ta'etu beekamaa jechuudha. Torbii kan jedhudha. Yoobsan miidiyaa YouTube channel like share subscribe gochuu dagatiin galatoomaa.